egaa kanattaan suudhaanii anis walaloo xiqqoodha baay'ee xiqqoodha maaliif anis nama muuxachiisu wayin nama nuffisiisuun barbaadu waan ta'eef viidiyoo xiqqoodhaan kan isinii qabadhee dhiyaadhe innis maalidha kennaa naa kennamee fi har'a kaanii beektanii ayyaana idaal faxiriidha kennaa naa kennamee fi walaloo xinnaan sarara lama jechuudha akkas jedha. Bagetti singee ayyaana ramadaanaan warri musliimota bagarraa haftanii warri qimamoota ji'an tokko kuni waggaa tokko ta'e jiini tokko kuni waggaa tokko ta'e obsitee dabarsiteetta mucayyoo qimamii obsee dabarsiteetta mucayyoo qimamii ilaaliyaa mucayyoo dandeessu waa maraa halkan dhaabbatteeti guyyaa dhaabbatteeti sa'a 24 hojiin dabarsite ji'a takkaan tana ji'a tokko miti garuu yeroo hundaa ati hojiidhumaan boqannaa hin qabdu kan ji'a takkaa kun immoo baay'ee isaan adda kan ji'a tokko kun immoo baay'ee isaan adda ilaaliyaa mucayyoo kunoo dabarsiteetta yoo obsitee wanta hunda dabarsita kanaafuu dhaga'ii mucayyoo qimamii madaami nama kaayyoo ta'ii nama boruu ta'e kaayyoo keetiif deemii imala kee hin dhaabin obsiitoo jiraadhu obsiitoo hojjedhu yaa mucayyoo tana mucayyoo madaami anoo sittiin baay'isuu tanumarraayii waa xiqqoorraayii waa guddaa baratu waanuma xiqqoorraayii waa guddaa baratu bu'aa ba'iin jiraatus rakkinni jiraatus obsiitoo dabarsii gaafa fuula kee arganii itti tole jedhan wanta keessa jirtu eenyutu siin argu yaa mucayyoo qimamii madaami mi'eessituu waa hundaa jireessituu waa mara mi'eessituu waa hundaa awwaattuu waan hunda mi'eessituu waa maraa awwaattuu waa hunda mucayyoo qimamii madaami anis walaloo koo kunoo xumureera akkam jirtu fayyaa warri qimamoota nagaa keessaniimi nagaan kootis bakkaa fi lafa jirtanitti isin haa ga'u jechuun barbaada jabaadhu humna keessanii rabbi siin lakkaa'a jabaadhu hojjedhu wanta hojjettees harkatti qabadhu nagaaf naaf ta'ii jajjabaadhu hojjedhu siin jedha mucayyoo qimamii madaami walaloon koo aniin baay'isu maaliif komentii naa kenna yoo komentii naa laattan kanarra laaltanii bakka tan walaloo baay'een danda'us garuu bakka tan sirreessee walaloo ni dandeessa nuu fidii koottu jechoota adda addaa nuu fidii koottu jechoota nama barsiisu naaf fidii koottu warroonni jettanii komentii jalatti naaf kennaanii asumaan affeerra kiyya dhaamsa kiyya achuma baay'ee isinitti baay'isuun barbaadu gara walumaan laallaa gara kennaa kiyyaatitti kennaan har'a ayyaana idaal faxirii irratti naa kenname kunoo asuma jira asuma idaal guyyaa ramadaanaa guyyaa firriitti wal waame tooyi nyaata guyyaa kennaan illee adda addaa illee itti walii kennamuudha anaafis immoo kunoo kennaan naa kennameera jechuudha kennaan kun maal inni laata anis akkuma naa kennamettiin inni kennee akkuma naa kennamettiin inni hiikne walumaa ni hiikna jedhee maaliif hiikinaan jennaan ani lakkii amma hojiirran jira biiziidha jedhee tanan baay'een immoo hojiitti jarjaree jiraayyuu maaliif waliin hin laallu jedheetuma nanis dhiise na duuka bu'aan kaa amma dhumaatitti na duuka bu'aan kaa dhaamsa kiyya kunoo kennichi kunoodha as akkasittiidha yaa'ikamu tokko yaa'ikamu lama yaa'ikamu sadi na cinuuffadha
Maalilaa da warqiina warqiina warqii mormaati warqii mormaati warqii mormaati maalilaa ta. Oh my god. Oh my god. Galaalaa warri beektamee kana mee dubbisaame. Qarshiitu naa kenname jechuudha. Ani garuu qarshiitti yaadne dhugaa waaqa waan mormaa wayiin bakka kan mormaa birrii wayii warqiitti yaade malee kun ulaa birrii 5 jedha 5 dinaarii jedha. Dinaara 5tu naa kenname ka dinaara 5tu bagetti sigee bagayyaana kana sigee jedhanii toonaa kennan ani garuu amma kana hin tuffadhu maaliif hin tuffatamu kennaan namaa hin tuffatamu. Na baay'een akkamii isin maal jettanii yaaddan dhugaa waaqa warri koomantii maal jettu kana. Dhugaa ani kanatti yaadne dhugaa waa guddaa ta'e yaade dhugaa isiniin jedha jechuudha. Waan guddaa ta'e yaade garuu immoo kunis anaaf waan guddaadha maaliif kennaan xinnaan qabu. Nama beekutti jechuudha kennaan xiqqoon qabdu jechuudha. Kennaa xinnoon qabdu kanaafuu galatoomanuu baay'ee akkamii warri koomantii immoo ani garuu gammadeera maaliif kennaan xiqqoon qabdu. Kanumattuu bagatti si ga'ee naan jedhanii inni akkasiin isiniin jechuu barbaada. Ani birrii 5 kana guyyaan itti dhabee too'ee jira waan ta'eef ani tuffadhu dhugaa isiniin jedha qarshii 5 guyyaan itti dhabee guyyaa sammuun koo itti wareegameedha. Guyyaan qarshii 5 tana dhabee too'ee mana meeqa seenee saantima tokko namarraa dhabeedha jechuudha. Qarshii kana irraa barnoota hedduun baradhaan qarshii 5 isaan naa kenne kanarra barnoota hedduu na barsiisa jechuudha maaliif waa baay'een waan an argee fi kanaafuu asuma irratti nuu fidi viidiyoo nu hojjedhu warroonni jettanii maal itti wareegamte qarshii 5 tana dhabdeetoo maal itti wannoo jette kan jedhu yoo nuu fideettanii akkan gara fuulduraatitti hojjedhu koomantii keessan jalatti naa kaa'an dhaamsa kiyya. Amma kan na duuka buutanii too na daawwachaa jirtan hundumaa hiriyoota hundumaafu warroonni mana kooti faaraa taatanii subscribe fi like gochuun dagatiin isiniin jechuu barbaada. Dhaamsa kooti nagaan naa olaay warroonni haga ammaan na duuka buutanii naaf galatooma fayyaa naaf ta'aa koomantii naa kennaa viidiyoo gaafa laaltan immoo haga dhumaatitti ilaalaa.